Aha. 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 Nufidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kini. Jirtu. Naga kesadin jabatu. Baga naga tatani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota mubarak usamma efi jalat argamtanu. Eid mubarak sinin jenne jirra. Eid namallee hin dhumanne maalifi gana shawwal somamaa jira. Akkam jirtu fayyaadha isin yaadne jirra. Share godhaadha. Gammachuu isin hinne dhufne jirra. Adda gaafiif deebii ajaa'ibaa Fatihaa wajjinii fi dhimma Fatihaa irratti waan tokko tokko waan dubbadhu qaba. Waa balleessite naan jedhe hubee. Hundi keessan iyyuu share gootu jalqaba jechuudha. Annan jedhe akkam jirtu nagaa lamiti. Baga nagaa taatanii wallaahi nus nagaa keenya jirra hin jabaanna. Egaa Fatihaadha namoonni hedduun nuu fidi. Fatihaan eessa baddii Fatihaan akkam jirti warra jedhanuu fi deebii gabaabaa fi qabadhee dhufee jira jechuudha. Dhimma Fatihaa irratti akkuma beekamu Fatihaan keenya Fatihaa rakkiftuu turte. Fatihaa rakkiftuu TikTokii irratti haadha boo'ichaa, haadha imimmaanii, haadha maalii jedhamtee qeeqamaa turte. Amma immoo jabeettii haadha hojii, haadha jaalalaa akkuma fiqirannaa jedhamte jechuudha. Fiqirannaatii taatee qochi jettee kunoo alhamdulillah qaataa dhuftee isin jeequus dhiiftee ofis jeequu dhiiftee isin jeequu caala objeetti turte. Objeetti namatti hin beekamu malee isin caala objeetti turte ergasii. Amma immoo ofis jeeqaan jirtu namas jeeqaan jirtu callifteedhuma jiraataa jirti alhamdulillah rabbil aalamiin. Dhimma viidiyoo dheengaddaa footoo wayii feesbuukii irratti gadhiifame irratti Fatihaa Mujaahidii in heerumsiifattee akkamitti nutti hin heerumsiifattee maal jettanii namoonni hedduun na gaafataa turtanii. Egaa namni yeroo Fatihaa fudhatee dhufu qophii bashannanaatii yookiin waa biraatii isinitti fakkaatu ammoo boo'ichuma ammoo gurreeduma ammoo maalii jettu akkuma waadaa isinii seene hangara kootiin laayivii fudhadheen dhufu Fatihaan laayivii seentee kana booddee hin boossu isinin jettu waadaa isinii gale miti alhamdulillah. Kunoo Fatihaan yookaan karaa biraatiin appilikeeshinii hin beekne tokko jira. Kawaawii moo jettan achi badaan kunan baladhe malee yoo achi dhuftee bu'aa jiraatte na tokkoma. Gara yuutuubiitiin yoo bu'aa jiraatte yuutuubii si hordofaa jiru na tokkoma. Kanaan achi immoo lakki alhamdulillah guyyaa gaafa laayivii seene nama 2,000 wayii irratti waadaa isinii seene kana booddee yoo si laayivii seente anatti itti gaafatama. Laayivii seentee uummatatti boossee uummata jeettee ijoollee arrabsiiftee shamarran arrabsiifnaan isitti gaafatama anatti gaafatama gara kootiin. Obboleessummaa keenya addaan citan jedhe dhugaa rabbii dubbachuudhaaf Fatihaan nama ofitti qabee fi bishaani takkaa galtee wallaahi boosseenaa hin argine gara kootiin. Egaa yoo isin argitan hin beeku laan. An gara kootiin siidhaa boos siidhaa jeequs hin argine isiniin jedha. Waa'ee heeruma Fatihaa irratti namoonni hedduun TikTokii irra fa'aa maashaallah jettanii geessitanii feesbuukii irratti sheer gootanii waatsaappii irratti hidhattanii maal jettanii heeruma Fatihaan kun dinqii isinitti ta'ee jira. Fatihaanis dubartiidhuma tokko hin heerumti. Fatihaanis in heerumtisi hin jiraatti jireenyasi inshaallah rabbi jireenya gaarii abbaa manaa gaarii rabbi sii taqabu garuu dhimma footochaa irratti ani naasa'u abbaa manaasis isii dhumtii ofii haasaatti godhu ani hin kennines natti hin himannes ni kaasiniine anis akkuma keessanii feesbuukii irratti argee warra abbal kaaba gaafa sana walumaan turre garuu footochi akka inni itti kaameef waan inni kaameef hin beeku. Fatihaa kotti dubbatu. Nama meeqa na gaafate wallahi. Egaa hordoftoota muubee jechuudha. Namoonni baay'eenis namootni an jaalladhullee keessaan miseenjara irra sammuuna kanan turre mubeen hin beeka. Na gaafataa turtanii yaa'u inshaallah du'aayidhuma kadhaa isinii rabbiin egaa yaani isin sarpiraayizii gochuu wayya malee akkasitti isinitti himuun natti jabaataa maaliifi waan isin na jaallattan waan isin na kabajdanuuf inshaallah bi'iznillah yaa'u heerumuun koon oolu akka mubeen jedhu. Laa waa'ee heerumuun keen oolu miti maa dhiira yookiin yoo dhiira taateen fuuta yoo dubartii taateen moo heerumta inni beekamaadha garuu amma heerumteetta moo hin heerumne footochi maa inni ifa godhi. Footochi yaa'u namoonni tokko akkasitti na gaafatanii maaliifi footicha gaafa sana sarpiraayiziin godhame intini irratti maal sabakka salaataa salaannee baanee zim jenneedhuma sarpiraayiz goone malee yaani sarpiraayizii amartiidhaani qalabatti dha waan ta'e ni wanne qalabatti dha sarpiraayizichisa
إله العالمين إله العالمين إله العالمين Kanatti. ما قال لهم من يجي يجيب ترى Qalladuu miti kun namatu sarpiraayizii na goonaan ani nama sana qaanyeessu jedheetan haayaa jedhee achirratti intani jedhe nama qaanyeessuu hin jaalladhu beektu maaliif dubbaan gorfadheetiin waan nan hin barbaade yoo ta'e hin barbaadu yoon kan abbicha barbaadu ta'e immoo inshallah يا هذا كو وانت يفعلوا قولي la مو تكباو تجي بارتا la gabaa fitin cuuwan خلاص يا رمتي heerumeen jira يا رمتي أبونا مثلا كاجي كرار كيف بيقول نملو في الدكان راجع بادا lakkii moo garaa jabaataan jiru moo qabaa يا رمتي تا غاس يا رمتي kan namaati yaa jaartii namaati إيفا بقى وري أوروبا وري أمريكا والله وأنا وريبو نموني هدون جرماني را فرنسا را بيا فرنجي تاسيمو من هدون في مبارك أدرى ربي مجاكنا نفوسي هذا جالا والله سنين جالا والله إجتينا ما باسوني غاري متي إجتينا وان كيسا نتاسامي نمني هدون نتفودي فوچو مربادا سعودي را نما مامبو سيبو إجلا فتاكنا أما يروسي نمفودي رتي كشم نمغوتو Ero mera nasi jattu nari bajira kanafi fati asre city hakajeru mata bandi namni di bija shantamni sobam kana jennani sobaaniti baqaan kan namaati jaartii namaati yaa yerana gidir manam jaartii nama goda خلاص ايش jaartii namati hayye baga itti sigena jedani jaartii namati jettetti wana banjede waa gochuun dandeenyu warri nagaa fattaree nan soba siniin jedhe dhiifama guddaa ani hin barre hin ture isuma argumaa ani hin beeku footoo hojii kaa'ame ta'ee amartiitti kaa'ame ta'ee wallaahi wannan quba qabu hin jiru rabbii qonna arga ergammoo eerumeera jette kalaas fatihaa mujaahid eerumteetti kana booddee akka nama eerumeetti jiraadhu gaala akka an jaartii namaatti kabajaa kun eeggatu yaa rabbii gooftaa koo maal arguuf jirra hayyee kalaas bakka fatoo jaartii nama arga ta'ee dhaate ergasii obboleettii gooti ammas obboleettii gooti namni akka jaartii namaa ta'a deeme ni walirraa siqaa deema lakkii obboleessa ta'uusi hinaafisu isaa loolu an jaartii namaa wajjin wanta la akkattaa kana booddee gidduu keenya dallaan gala jechuudha si waan jedhu abbichi lakkii wanta akkanaan jiru la akkattaa somnala hatu jirtaa ollaan jechuudha la ollaa yoo biyyuun taananiifatti inni nafa malee ati abadan إله العالمين نجينا بيتي لا مشورين لمجي كناتش كاباتش بالشنو دجي كان جنا نجينات akkasi garuu أبا ما ناقدي إنيوش على يو بتكابيو لكن يعني ما بقولي كي كان سابيو دي ديجو مربادو intigam أبلتيكو تاتسي ولا رافع قاتادينا ولا رافع قان نيرون جد ولا رافع قان نيا دبانا تنتين كواجمان كنا بودي كتب أبا ما ناقدي تجي مانا كولف تمربادا أنا سمعنا كي أبا ما ناقدي تجي سيتو جدي لا بوريمو نكالله مودي لا بنا نديتنا لا انجلو انا جارتي نماتي اوه ما شاء الله جلافي ما شاء الله جلافي انا سينيو جيني كلا ما جرا تي بي دوغا صبسا ان بيكون ان شاء الله ان شاء الله ربي بغتي سيغي امين اجل بغتي سيغي ندا خوچو ساتي باين غدي ورنا كومتنو مبارك سيبلا جرتي مالو نسنجتنو كونو نمني اول لا ولي والبكي يوتاي والقلاجر اسي والقلاجر والله ان نغني ان بيكو سلا isini erumatteetti an ormante jechuudha baguma si rabbiin biddeen gaarii si baasee biddeen gaarii rabbi si fagodhu amiin siin gammada garuu immoo na dhakochuu isaatiif booddee wal komannaa akkasi gaa jara keenya anis isin wajjin nama dhagaye wanta qobaatti gaafadhe hin jiruuf rabbiin koo na argaa akkasi jara keenya isin wajjin hin dhagaye waan hin dhagaye jechuudha footocha gaafadheera sarpiraayiziin godhamee naan jetteennaan wama qalbii ho'isee hin dhiise Kaidan si kaldi donesi bodde na magafat do kono Afriko dugada sijaru koine fatu ko dar kono la habai boche gammachuun koo gammachuu keessanii inshaallah rabbiin sifataa sisu jedhaati du'aa kana gaafa sanammoo gaafa murtaa'ee jedhe ani dhufee isiniif hima isiniin dhoksu inni murtaa'u maal sargimu لا سرقي متي يعني نكمل وأكن ميام بيجي تجي نكمل ها أويجا أويا وارفينا جانا وانا سيكيسا هودتي وانا سيكيسا هودتي يو أنا كيسا مودارا فاتيا أتجارتي نما أتجت مونجني أكمل تيجي كاتوني لما تيجي جارتي نما تان نتي
itti waliin arginu bar akkasumatti amma nama ati jaallattu yookiis kara fuulduraaf nama Ma bosi tattaba sitti beede ngade gaafa idi sitti reeboo tokko himti. Akabu ka rakkoon qabu. Ka ur rakkoon qabu. Garuu yani waliin arginu maaliin jennu kaafteriyaatti wal argina. Akka shari'aatti jechuudha. Amma biyyatti Jaarsa keeti moo jaarsa kee miti? jaarsa kooti kara Nikaasi gateera? ganaa ganaa hidhata ka jaartii isaati bakka murteessee Yoo jaartii kan biraa qabaate yoo. hin qabaatu inshallah. Jechuun koo akkamitti namni Inna dhiisa kan yoo qabaatu waan ni kaa'e ni dhagamne jaarsa kooti yookiin moo jaartii namaati jedhanii gabaaf cufuun hin ta'a jedhan. cufuwan gabaa koon cufuwan yoo biyyuun cufamu biyyatti akkamseeti namni wal qorata biyyatti miti ma amma ati obboleessa kootee miti biyya yoo taane ilma Eessa geessaniittu abbaa manaa keetii wajjin eessa geessaniittu? ganaa wal qorataarra ganaa Wal qorataatu? Ganaa wal qoratanii yookiin wanta irratti waliin taatanu akkamitti jaarsa kooti jechuudha. yoo taanes hin ta'u nan jedhaan Eerumee namaaf jettanii. akkasumatti fudhadha kaan akka namni dhufee nan jeeqneef Ishi deebitee immoo an jaartii namaa miti jechuun dandeessaa? hin danda'u namni waliin hiiku walitti deemee waliin Yaa Rabbi gooftaa maaf deemuu jira. Yaa biyya. Ani gaasuma sin nagaartan kan dhaga'ee ittiin haasaa bakka waan gaafachuu barbaadde koomeentii ilaaleen dubbisa kana booddee waan haasa'u. Ayyeeffatu dubbata bakka dhiifama wajjiniini. Ani wallahi beektu namni maaliifi waan tokko nama tokko gizee jaalalli isin qabu wal qorachuuf bareedduudha. Duraan atuun qoratiin itti galee karoora isaa atuun hin beekin itti galee boo'ee miti. Ammas akkasin barbaadu jaartii namaati jedhee of qusadhee of kabachiisee jechuudha. Wal qorannee maalummaa keenya wal qoranneetii walii wajjin dhufna. Inshallah yoo dhugumatti qoradhee wanti sun dhugaa ta'e wajjin dhufna. Maaliif dhiirri zamana kanaa hin soba jaartii atu qabu hin qabu jedha. Kanaaf maaliif? Nin jedhe. Amma an jaartii namaati wal kabajnu itti kaate. Wal kabajaan jiraanna hundi namaayyuu jiraata. Jaartii namaati jettee ta'a. Ganaa qorannaa reertu immoo. Yoo ka'ee wanni kun immoo qorannaan addaan citeennaan afee deebitee immoo miidiyaa jaartii namaa miti jettamoo nama meeqa qabdaa? Hin jedhu xaankoo miidiyaa qofarraa nama meeqa na barbaadaa dhufe. Yoo neeruma illee hiiksisee kan na fuuchuu barbaadu jira bara. Oo carra qabeettiidha. Badaa. Sanaan bareeda. Jala keenyaa waan gaafattan qabdu fatuu qaalii ammoo maraachuuf nutti hin jaarula. Yooni ta'uu dide. Maraadhaa bismillah kan akkana jettee maraattuudha. Akkasi. Ela kono. Tufe kaamas. Halo. Habibi. Wallahi sammo nagara habibi di nama. Sagale ke wal fuudhuudhaa ibirra jira. Anis akkuma kee nama dhagaa jira mardoota. Liifirra jira xumureesii dawala. Dhaada walii deeqaa shaniin booda. Hin beeku waan dhugaaf soba isaa garuu yeroo meeratti miidiyaa irratti dubbatti jira. La bibi Kuni maaliif nama dinqisiisa maa abbadde nama. Mbooyin biroo rakkoon qabu waan rabbi ishee dabarsee dhabdootis. Wallahi annaasa. Maal beeka wallahi gidduudhaan kan dubbatan kana fudhattee dhuftee argine. Siifan dawwala qayi bakka laayibii xumure keensii dawwala. Sii miskoola. Wallahi rabbi si dhiisu. Mucaa tokko akka gaarii taasofsisaa turte biyya meeqarraa ka'ee siifan dhufa jedhaa ture amma immoo gidduudhaan immoo addaan kutte wanta nagaa dhugumaa innaan illaa yoo inni dheeraa jiru jedha. Dhugaa nama du'e nama du'e moo ijoollee ayaan nama carraan naa fide inshallah. Nama lama sadii aggana namoota lama sadii hin fuuna jedhanii wal agarsiiseen ture amma gajarri naazzabu namoota lama sadii wal agarsiiseen ture maaliif fuchuu barbaadna wal nu agarsiiseen walii gala maatii sidii kan fixadhee wal aggananyeen ture isa tokkooni waa jettee diddee yoo ilaalaatte waan sin jettee sumaan jettee isa tokkoon immoo dubbaduu laatu. Dubbaddoon. Daalaan dubbatu daa'ila. Dubbaddu. Dhiis daala. Maran. Abadan. Iccitiin akkuma iccitiitti. Gaa iccitiin akkuma iccitiitti jedhee isin immoo amma
Ramadana keessa baay'ee du'aayii godhee jira baay'ee tokko jechuudha rabbiin koo immoo naaf milkeessaa gaafa sana immoo dhufeetan isiniin haasa'a insha'Allah rakkoon qabu isinillee du'aayii naa kadhadhaa warri na jaallattanuu warri immoo sobdaa maraachuu jammaruu feettee ati bakka koo insha'Allah rabbiin seema maraachuu laafatee kana booddee deebitee sabiyyii taatee boosiin soba kunoo laa bu'aara gurbichi kunoo wallahi kunoo laa Habibi, obsesi pakai nuga ucap deh, rumah aja teti. Mal beka mau kisi tubuh dia tahu, mal beka dan drama lah tu juga ada juga. Kalau tahu mau ulfat dah, angkara kau titu berat danger lah. Hundu pakai serap biju jadi sinjalan dah. Ani deh sini jalan, aku nak menarik kita nanti ani alhamdulillah, wae maratu ninjuru. Ani dalaga kian dalaga, ani gala. Ini abba fede yunan cala itu, abba fede. Dulu yu amma si yu. Terus kan nambo mana wanin balis ninjuru. Warina jalan tarimu ani le sini jalan. Ana dana ni mo rabbi isan hajalan tu. Itu mu be. Na sini le bakkan anggahe rabbi isan hagi sisul sini jalan. Kanaf angkara kau tini, namun ni dua orang lagi berada di fu, malu timu belata, masih bosi, masih lukku masih mal. La rabbi kairinu ada jesu kana bode sini si. Namun jadi tidak lagi terjadi tajurula. Insyaallah wana jalan fatihah sini filin faida yadu. Afkira sini jada galatoma, ulfada. Untuk pakai serap biju cek isin jalan dah, ya roga ida kabat dah. Ani sini jalan, I love you, udah kesan. Love you so much, bye.